hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafeetuuf jirtu isiniin jee hordoftoota keenya baga jiraattan baga sa'aatii tana rabbiin isin geenne isiniin jaa arra maal qabattanii dhuftan jechuun keessan hafan qabu arra maal qabannee dhufne isiniin janna waan gaarii takka qabannee dhufne maaliif yoo jettan ilmi namaa kun hanqa addunyaarra jiru nasiyaa walii dhaamaa jechuudha. Nasiyaa jechuun dhaamsa ilma namaatiif dhaamamuu qabu. Tuan tujuku ndufa berare nindufa berare atin dikhotu binsegeni anatin fakka qabu yookaan obboleessaaf dhaamtu jechuudha. Bahartuu waan gaarii haasee maaliif yoo jettan ilmi namaa kun rabbii keessan sodaachuu qabdanii jechuudha. Koomantiidhaan waan hin taane namaa barreessitanii jireenya namaa keessa seenuu irra jechuun jireenya namaa keessoo seenuun dura nuti maalirra jirraa waan jedhamu gartee santuu namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif yoo jettan bahar jechuu erga ilillii fuudhe mana fatiyaatti galchuu osoo hin taane fuudhee mana fireesseef jechuudha. Waan gaariidha. Ilmi namaa tokko uumamaan saayikooloojii mataa isaatiin yoo deemee jireenya isaa fooyyeffachuu danda'e malee maal jette Oromoon mammaaksatti akka abaluttiin sirbaan morma nama jallifti jette jechuudha. Kanaaf bahartuu nama gaariidha, nama hayyuudha, ni beeka miidhaa dhalaan walirraan geessullee waan beekuuf jecha fuudhee ililliidhaa mana kireessee jechuudha. Tole. Rakkoo hin qabu kun Fatiyaan nama nagaati haati Hamzaa sabboontuudha jechuudha. Mana isiitti irra fidee hinaaffaa yookaan waan addaatti itti dhaga'amaa jechuudha. Jechuun maal inni beektaa? Dhuguma shari'aalleen akka amantaa keenyatti jechuu barbaadeti nama dhalaa dubara 4 fuudhuu ni dandeessa jechuudha. Tole erga fuudhee jaartii lammaffaa erga fuudhee booda baharilleen mana itti kireessee mataa akkasitti gargar qabuun haati manaa lachuutu haadha manaa isaatii ija takkaan laalaa jechuudha. Ijuma tanaa fi tana natti fakkaatte waan gaarii godhee jechuudha bahar amma asirratti jechuudha. Akkasitti mana isiidhaa kireessee jennaan koomantiidhaan namni itti dhufee bahar ililliin nama islaamaatii je'ee nama mina jabduudha dhuguma. Garuu bahar wanti inni jee Oromoodha, Oromummatti jabduudha. Oromoo tana Muslimaa fi Kiristaanatti adda baasuu waan barbaadee miti. Wal qoqqooduun hin jiru jechuudha. Asirratti waa'ee amantaallee nama naqaa jechuudha wanti kanaa kun. Kanaaf Oromootii koomantii kee jalatti gizee viidiyoo namaa barreessitan hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota keenya koomantii bareedduudhaan tashaa jabtuun hoottaa isiniin jennaa jechuudha. Itti aansuudhaan asumaan waan bahar ja'u walumaanuu haa dhaggeeffannu. Bahartuu hayyuu namaa goota keenya waan ja'u asumaan waliin aadaa wannu sinjaa gara baharitti isin dabarsaa ummata dhiifama walii godhuu biyo ta'uu qabna nuti. Anilleen hammeenya isin dubbachaa jirtaniif yoo rabbitti isin gaafate irra guddaa anarraa gaafata. Akkamitti hamtuu dubbadhee yoo namtuu isin dubbise anilleen ittiin gaafatamu. Saniifuu yoo nani hamtuu dubbadhee hamtuu isin dubbise lammiitii jaballoo dhiifama rabbiif jecha naaf godhaadha. Tawliitiif ammoo ilillii jalattis bahar jalattis fatiyaa jalattis hamtuu hin dubbatinaa waan isin dileessu hin dubbatinaa waan rabbii keessanii wajjin wal isin dhoorku hin dubbatinaa manan kireessinii fi alatti yoo qo'attanii loltan taate fidee kunoo obboleettii teessan ta'e isin jaalattan ta'e isin boochaniif sanbira galchee asii galgala achuma jalatti ilmaan Oromoo ammallee kana mana baarinaa jireenya fi abbaatu jiraata. Jechaa turees hedduutu jira naaf galatoomaa ulfaadhaadha. Garuu ammoo achuma jalatti odoo ililliin mana sanitti hin galle rabbi dhabamaa godhu sii fi ilillii balaa adda addaatiin maal warra jechaa turtaniitu jira. Okay, na'am. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya tole bahar wanni inni jedhu tanaa jechuudha tana fakkaatti. Hedduu takka namatti tola maashaallah tabaarakallaa baay'ee takka gaariidha jechuudha. Haasawni kun haasawa namatti dhagamu haasaa fudhatamu qabu jecha firii jechuudha. Normaalii ta'ee gaafa inni akkatti haasawu hedduu takkanatti tola.
Hamzaa qabatee jechuun maashaallah tabaarakallaa ilma abbaa caalu rabbi haa godhu. Kana caalallee isa guddisee abbaa caalee argamuudha qabaachuu maashaallah tabaarakallaa bakka rabbi nu haa ga'u. Biidinillaa jechuudha akkasii jechuudha. Tole kana fakkaatti viidiyoon baarii nutillee wanni qabannee isin dhumne jechi hun nama quuqaachu komantiidhaan waan hin taane barreessina rabbiin itti isin gaafata akkuma inni jechuudha. Waan hin taane barreessitanii wal aarsuu yookaan wal komatu osoo hin taane waan yaada firii qaba akkuma inni jettu jechuudha. Waan yaada firii qaba waan jijjiirama qaba waan haaraa uumuu qabdanii jechuudha Oromooti. Kanaaf isin jaalannaa isin kabanya gocha akkanaa kanarraa of qusadhaadha. Komantiidhaan nama tokko jireenya isaa sarrafee dabarfachuutti jiru gaafa ati waan akkanaa kana haasawite sirrii miti jechuudha. Never ta'uu hin qabu wanti akkasii kun jechuudha. Waan akkanaa kana hin godhina Oromootiyya wal jaalannaa isin kabanya bakka guddaa isiniif qabna hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota keenya isin jaalannaa jechuudha. Bakka guddaa isiniif qabna akkuma nuti bakka guddaa isin qabnutti isinillee bakka guddaa nu qabda jenneeti yaanna. Kanaaf bahartuuf akkana jaa jechuudha. Itti aansuudhaanis waa'ee Fatihaarraa illee haasa'ee jireenya kiyya akkanaa jee tasarrafee isaatu beeka malee abbaa tokkollee hin naqu jechuudha. Maaliif yoo ka'ettan taate haasaa kanarratti amma waa'ee ililliidhaan mana hireessuu keessatti bakka barbaade mana hireessuu fi danda'a jechuudha. Karaa barbaadeen akka barbaade godhee mana hireessuu fi ni danda'a ililliidhaan. Maaliif yoo ka'ettan taate dubarri tokko dubara tokkorra osoo hin ta'in osoo wal jaalataniiti osoo jaalalti nama itti hin dhumne kabajaadhaan walitti dhufuu danda'an malee tuunni Fatihaanis gara mana isii dhayxee ziyaaraa wal goosisuu qaban malee isaanumaanuu jechuudha. Akkasuma ilillilleen irra xiqqoodha dhuftee haadha maatii tana ilaaltee wajjinaa isaanii taphatanii haala jireenyaa waliin dabarfatanii deemuu qaban malee bakka tokko ta'anii namni kun walii galuu hin danda'u. Akkuma gartee jecha afaan Oromoo keessatti jecha hayyoonni dubbatan keessi jechuudha. Firrii fi halaalatti tolaa wal jala yoo taa'e rakkoo walitti fida. Ilmi namaa kun dhiibbaa akkanumatti uumamaan jechuudha. Namni kun kan waliin dandeenye jira, kan wal danda'u jira. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya arra viidiyoo tana durallee isinii qabannee fidaa turree jirra. Hamma viidiyoo biraa babbareedduu fi qaqqashtiilee tapha gagammachuulee akkasii qabannee isinii deebinutti nagaan nu turaan isin jaa hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota Arafeetoob YouTube channel Arafeetoob nu jajjabeessaa subscribe like share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaan isin jaa. Kanaaf waan akkanaaf fakkaatti asumaan gara baharillee isin dabarseetiin asumaan gara baharitti isin dabarsaa bahan waan isin irraa waa barattan takkaa waan isin warraa barattan dalageetuun beeku ammoo daraaddareetiin lafaa qabu. Silaa waan sanit dabree guyyaarraa waan isin bashannansiisu, waan isin gammachiisu, waan isin warraa barattan dalagee kara keessan fiduun fadha. Akka isin nu hundi karraa waa barannuuf jechuudha. Waa beekeetillee miti hanqumaan beekurra. Ammoo akka dubbiin tun hin dhumne. Amma gaafa isin akkas jettan Fatihaanis dubbii biraa asii lafaa qaabti. Dubbiin biraa dalatte.